Hojii mana hojjechuu dhufnee magaalaa Bishooftuu hojii bareedduu tokko mana bareedduu wayii hojjechuu dhufnee magaalaa Bishooftuu kana keessa gaafa sosochoones magaalli waan isheen fakkaattu gaariidhaan deemne sin daawwachiisna mana obboleessa keenya maqaa isaan dha'u dhumarratti sanitti machuudha. Yeroo biraa gaafa manni isaa dhume mana obboleessa keenya ijaaruu dhufne kunoo amma asirra ga'eera jechuudha. Manni kun L shape jedhanii L shape jechuun shape gosa jechuudha. Gosa L kan ta'e or fakkii laa kan qabu jechuudha. Manni isaa gara qorqorroo 62 nyaata. Egaa abbaa ciisicha tokko qaba. Haadha warraa fi abbaa warraa kan ciisan ciisicha qaba. Achuma bakka itti dhiqatan bakka huccuu itti jijjiirratan hin qaba. Akkasumas immoo bakka ijoolleen ciistu mana ijoolleen kan keessa ciistu mana qofaatti mana bakka ciisichaa tokko qaba. Akkasumas immoo bakka keessummaan ciisu tokko hin qaba. Achumaan karaa alaa jechuudha kuushinaa hin qaba jechuudha. Kitchen waan jedhamu sana hin qaba. Walumatti bakka ciisichaa 3 qaba jechuudha. Kan abbaa warraa fi haadha warraa wajjin karaa alaa 2 qaba. Keessaan an abbaa warraa fi haadha warraa tokkoon qaba. Kan keessummaan jira, kan ijoolleen jira. Kana fakkaata kuushinaa bareedduu ta'e hin qaba. Mana bareedduu ta'e ta'a jechuudha. Mana bareedaa ta'a. Gosa laadha. Manni kun gosa laa jedhama afaan Oromootiin. Gimbanyaan kun nutti dabaddabaa jira. Akkasumas immoo kana qofa miti magaalaa Bishooftuu keessa naannoofne waan tokko siin agarsiifna. Nu daawwadhaa magaalaa Bishooftuutti kan ijaaraa jirra. Yeroo ol ba'us viidiyoo biraatiin siin agarsiifna jechuudha. Magaalaa Bishooftuu keessa gaariidhaan naanna'aa jirra jechuudha. Magaalli Bishooftuu kana magaalaan Bishooftuu gaarii baay'ee. Maatti tulaara. Magaalaan Bishooftuu akkas gaarii. Bajaajiin dabartee argamti yeroo bajaajiin kun. Bajaajiidhaaf humna kennaa badanii. Bishooftuuma. Bajaajiin baay'eedha. Gadmara kana hojjetu. Gaariin gaabanyaadha. Kuufaadha gaariin kun.
Nu daddarbataa jira nu kan nyaanni shiroodha. Immoo nu daddarbata. Bishoftu maaliif dhuftani kan jettu yoo ta'e waan bishoftu dhufnee hojjechaa jirru hojii keenya isin agarsiisna yeroo garuu bishoftu jirra warri nu daawwattani magaalaa bishoftu illee akka daawwattan kun naannoo dambii laga dambii ta'ee beeku dambii jedhama naannoo isaa. Bishoftuun bakka jireenya dhala namaatiif baay'ee mijataadha jechuudha. Qilleensa baay'ee bareedaadha nama furdaa. Nama furdaa akkasiifatu jira bishoftuu kan. Nama furdaa agada jira. Mucaan isheen kun immoo qeerroodha dingiliidha. Homaantu qabna isheen shurraabii. Warri online irratti jirtan warra gabaa barbaadu gabaarra jiru jechuudha. Bituu dandeessu warri online. Warri online daawwaa bituu barbaadan warri kun warri diddiimoo wayyaa shurraabii diddiimoo uffatan kun homaan qaban qeerroowwan inni tokko shufeeriidha yoo itti awwaattan immoo baajaajii bitee sin eega ammasitti barbaaddu warraa fuudhuun barbaaddu maagbataa ትፈልግም ወረንፈን ቤቱ እና እንፎቱ እስኪ ሸመራ ወይንሲ አርገሜ ጋር ውጪ አገሪ ከና ወረ ኦንላይን ሲዳወቹን ሳይና ቀሮ እንደደዋለና ኮና ተቆጠቆ ወዳ እንደበለና ኮኖ ጋራ ኩቴስ ለማን አንዳንዳ በቃ ለማ ይወዳ ጋር ተቆጠቆ ወዳ Gidduu kana bishoftu shaashaa gochaa jirra magaalaa bishoftu kana keessa gaariidhaan olii gad deddeemna hojii wayii hojjechaa jira goorgisiimtu bishoftu yoo nu gargaareen xumurra gidduu kana abboon bishoftu as kana jira warri abboo bishoftu beektan kun cherchii abboo jedhama gibbii cherchii ariifatu baata kiristaaniidha abboon cherchii Jollem bishoftuu jiraatan naannoo kun dheeraan jedhanii asaamaa gibbii jedhanii bakka booyyee torsiifatan. Jolle baay'ee jira by the way jolle bishoftuu YouTube irra online irra Facebook irra baay'ee isaanii jira. Asumaan nu baruu dandeessu. Kun jiraattota warra bishoftuuti warra qeqeerroowwan kun qaqalloowwan kun. Nu egaa baanee irra gabaa keessa. Ani gabaa keessa baay'eera warra kanaaf yaa'u. Kana yaasaa maal jedhan bakka booyyeen itti oofamuudha. Kun mukeeraadha wal bukkee jira. Nunis bakka hojii keenya garaa jirra magaalaa bishoftuu kan. Mani farsoo si jirti. Namoota baay'eetu yaada akkoo farsoo kana kun laga dambii jedhanii karaa dambii kana gadi goraa jira jechuudha. Ilaaluu dandeessan daawwattoonni sun asaamaa gibbii bakka booyyee torsiisanii magaalaa bishoftuu keessa. Amma kunooti magaalaa dambii waan keessa. Isatu beeka sirriitti na caalaa ani bishoftuu hojii fannoo malee jireenya jiraata asii miti. Namicha gaarii kana nutti kooree dubbachuu dide. Dingili egaa maalaa go'u mucaa nama hamte hoggana akka keenya. Dingili illee fakkaatu gadhiiseera. Gadhiiseera. Waanuma gadhiise fakkaata. በጣም ያምራል።
Fermata keenya geenye irra amma bakka itti buufnu geenyerra. shufeera nu dhaabiga. Naa dhaabi shufeera. Magaalaa Bishoftuutti egaa hojii kana hojjechuu dhufne jechuudha. Hojii akka hojjechaa jira magaalaa Bishoftuu keessa gimbanyaan gaggana ba'aa jira. Mana ijaarra jechuudha. Duchumatti obboleessa keenya tokkoof mana ijaaraa jira. Mana akkasii jira jechuudha. Caabsi gimbanya miqqanya. Jiraachuuf egaa dhalli namaa waan baay'ee hojjetti. Dhagaa cabsuun jira, qofforuun jira, daakuun jira, aramuun jira, biddeen tolchuun illee jira dhalli namaa jiraachuuf. Jiraachuuf dhalli namaa waan hin hojjenne hin qabu jechuudha. Dhagaa kana caccabsuun jira, loluun jira, wattaaddara ta'uu, poolisii ta'uun jira, waboo ta'uun jira, jiraachuuf jechuudha. Maa kofalte yaa? Maal si kofachiisa? Maal si kofachiisa? Waboon nama kofalchiisa? Waboo ta'uun bilisummaa fidhaa? Baganatti himte sirraan dhaga'e. Maaf hin taane re'aatti bilisummaan barbaaddu? Elli sheppiidha manni kuni. Akkasitti bakki manni kun amma abbaa ciisicha meeqaan sinin jedha. Ciisicha sadii qaba jechuudha. Abbaa warraa faatti warraan keessa rafan kan of danda'e baazruumii kan qabu, kitchenii kan qabu, akkasumas children's bedroom bakka ijoolleen kan ciistu qaba. Bakka keechummaan illee bakka ciisuu qaba. Kushinaa qaba. Shinti beetii qaba. Gaammaan amma kanatti qorqorroo gara qorqorroo 65 fudhata jechuudha manni kun. Walumaa galatti. Amma attanii daddaftanii mana ijaarrachuuf sanarra jira warri kana ilaalaa jirtan.
Kana fakkaatti yeroo biraa immoo maal akka irraa akka ga'e itti deebi'een sin hubachiisa jechuudha. Har'aaf asuma irratti nagaa.